jalatti gadaasaa ummate kanaaf naftolche kanaaf naf bulche kanaaf naf oolche kanaaf babbareeche afaanii fi aadaa latiisa sabboonaa eenyummaa sabboonsaa dhiiga isaatiin tursee kan nu boonse boonsaan inni Oromduroo kan dursee rabaas kan kallachaaf bokkuu harka lamaan kaase aadaaf seenaa isaatiif sagal kufee ka'ee dafqa dhangalaase odaa akka hin gogneef seenaa akka tursuuf dhiiga isaa baase kan kaleessa gadde kan nu boonse arra kan kalee gaaddisaa arra abbaa galma Oromoo ta'uusaa eenyutu nu mormaa gootota Oromoo kan akka Hagariileen calma birruu kan akka Taaddasaa qorichi faranjii qeerransi maagaa kan akka Abdiisaa goonni warra baaree jeneraal Waaqoo Qinimma guutu leenci leenca caalu baalcha abbaa nabsoo kan godaa baroodu kan akka Abbabaa kan akka Jaagamaa kan akka Garasuu Dhukii Garasuu abbaa booraa dhirsa faranjii Roomaa boora dirga kaachisee baandaalaatti nyaachisee qeerroo nageessoo fi alamuu qixxeessaa warra seenaan boonsa gootota Oromoo kan maamee kamniisu kan fuudhee kam gatu hunduu seenaa qabu hunduu na komatu lammii haadha ummata guddaa biyya koo Oromiyaa deessee saba arjaa wiirtuu Itoophiyaa marsanii hooksanii jajanii faarsanii si malee jedhanii itti godaananii saamanii saamsisuuf yeroo itti galan sirna guddifachaa yoom jifuu guutanii yoom eebbisee abbaan gadaa yoom damma muuxachiisee yoom baqsaa cubbachiisee yoom aannan unachiisee yoom maadaa kakuu galchee yoom dhiigaaf foon taasisee dureettummaa laalanii dabatti ol kadhatanii keessa oolanii bulanii humnaan kaadhimmatanii saarjariitti ta'anii keessa sakatta'anii shira diinni raawwate roorroo Oromoon baatte ana xiqqashuu miti harmee Oromiyaatu hortee isheetiif dubbate marri maanna cicciru kaleena keessaa baasu diruu kiyya tuttuqu kaansarii natti naqu somba kiyya harkisu qilleensattiin argamsu hadhooftu kiyya dhoosu warqii na keessaa baasu na saamaniin kuufanii gootaraa gumbii guutu hambaatti na kuufatu isbiis baankii kaawwatu arraba na dachaasu daba isaan akka dhoksu honnee na babbaqaqsu sodaa na keessa labsu ija na tuttumatu laalcha na laaffifatu sammuu kiyya jallisu aarsaa taaddee balleessu beekaa koo mankaraarsu shoror keessaa taasisu caasaa koo burjaajessu taayitaa sobaa baachisu caasaa onneen atame kan mattaan faallame diinatti irreeffata lammii ofiitti goota ni ajjeesaniidha ni gama ni kakata eenyummaa isaa gurgura diinaaf ni jilbeeffata nyaaphaa wajjin ofata wal gurgura wal nyaata dhaloota hangafummaan keenya diinaan haguugame wal dhaga'uu dinnee kontiroobaandistiif karra keenya saaqne damma nuti nyaannuuf daawwataa godhamne mirga abbummaa qam dabarsinee laanne mana ofiif keessummaa lammii ormaa taane jilbi keenya laafee mataan lafa laalle obsinee jiraannus birmadummaa nafe sabummaa qoodamne buqqa'uutu dhufe garuu gootni Oromoo kalee dhiiga isaa coccobsee ofii aarsaa ta'ee dungoo nu qabsiis duudhaa sirna gadaan muudee nu hanqoomse har'a maaltu dhufee dararamnee buluuf onnee nu laaffisee acuuccaa fi roorroo shira nu hukkaamse lagaan nu qoqqoodee eenyummaa balleesse qabsoofnee mo'achuuf seenaa badii galchuuf qeerransi qeerroo Oromoo jettiin qilleensa raasu misaa'el Itoophiyaa kan addunyaa warraaqsu abidda ciraa kaasee obomboleetti bubbise yandoon caannee roobsee qabsoo qaafiniinse barataatu fincilee bilisummaa isaatiif ofirratti murteesse qalamaan qabsoo lixee iyyee dabarsee alaaf keessaa warraaqse qonnaan bulaatu bokkise qabsoo diddaa garbummaa waaqoo guutuu haaromse artiistitu weellise dhiiga diinaa hadheesse somnee sirbinaa keessi keenya madaa ijji mimmaanii mormaan rafu saaki dhiira laallallabe abbaan gada
kan dabe rororse waadaa galeef durse dhugaa sabaaf tumse haqa diina waraanee dhara keessaa yaase afaan qawwee cufee qabsoo waltajjiidhaan seenaa galmeessise ayyuu oromootaa leenca qomoo goota muummee ministeera lammaan filachiise Dr.Abiyyi hayyuudha maandisa qabsooti deemokiraasii finiisa jecha gochaan simsiisa hunda ni hirmaachisa dhaggeeffatee hubata dubbatee amansiisa saba wal jaalachiisa laphee cabee fayyisa sanyii jaalalaa baata oomishee sabaaf laata qajeelummaa waalteessa jibbanii dhabamsiisa maandeellaa sablammiiti walqixxummaaf hojjeta obaamaa Itoophiyaati mul'ata heddummata mul'ata heddummata addunyaan gojomee musee eenyutu argata nuti hin kenninu malee Ruushiyaa fi Chaayinaa Ameerikaatu filata roorroo injifanne arra bilisoomnerra lammii buqqee dhaabuuf sablammii walgeenyerra lootarii lammiin lammiif tombolaan qophaa'eera dureessi bitachuudhaaf cheekii paaddiin baatera addunyaatu hirmaate faranjiinu dhufeera har'a hojiitti hikkama habjuun Dr. Abarraa galaan irbaata lammii ifaajin galaan irbaata lammii ifaajin koree kana kalaqni mootii morodaa furmaanni sodaa bala waaqayyo ati dirsi deeggarsa nu eebbisi lubbuu shiraan mancee jannata kee dhaalchisi kan miidhame fayyisi fayyina kee badhaasi qabeenya lammii badee ati bakka nuu buusi lammii buqqee ijaari jireenyatti deebisi lammii deeggaru yaa rabbii nu eebbisi now we all Ethiopians who are under the sky and over the air let us unite together to fight man-made and natural disaster before it passes to generation that leads our unique lovely country Ethiopia to under all-round success and a sustainable race. Thank you for listening. Thank you. Galatoma amasagnallo. Shiradin nirawate Osamarestesti Shiradin nirawate Lammiin kiyya dhumani qabeenyi kiyya saamame hamileen kiyya cabe harka qullaan isin bira gahe yaa lammii ko na gargaara.
Lammiin kee hojjete argatu dhageenaanoo ollaa bulteenaa fi inni raaffatee miidhaa lammii keeti siifii gaafatu caalaa waan ofii lammiin koo mookeeti yaa lammii koo si waammataan hawaadhu siin jedha mee hawaadhu wantumaa kee si abdataa tumsa guddaaf si eeggata mee hawaadhu wantumaa kee si abdataa tumsa guddaaf si eeggata. Kan cabsu buka utamada dingidina jalu dingidina jalu makaluti base kan bakade muti nuanin godanu oji kanji jire sena sukanesa itinumi Lammiin toomsine akkanamuu dinni akkanamuu dinni. Barattoota kana guddaa galateeffanna. Mucayyoon duratti argitan afaan ishee keessaa waan ba'u dhageessaniittu. Eddii daa'imman xixiqqoon akkas quuqamnitti dhaga'amee kana dubbatu ta'e nuti warri ciccimaan warri jajjaboon namoonni gurguddoon hammam akka dhimmamuu dandeenyu tilmaamuun nama rakkisu.
kanneen asitti argamtan bulchitooti godinaalee kantiiboonni magaalota garaagaraa akkasiin lammiilee keenya kanaaf mana ijaaraa da'oo ta'aa turtanii fi ummata hirmaachistanii hojiilee ciccimoo hedduu hojjechaa turtan beekamaadha. Ammas akkuma duratti gabaasa sanarratti dhiyaataa turetti wanti kun gaamiti waan ta'eef kan asitti walitti qabamnee gurgurtaan lootarii kanaa akka gaggeeffamu taasifame waan ta'eef sa'aatii qabnutti fayyadamnee gurgurtaa lootarii kanaa irratti hirmaannee bitannee maallaqa gurguddaa akka galmeessifnu isin gaafannaa. Namoota jajjaboo abbootii qabeenyaa hedduu kanaan duras ummata Oromoo ummata biyyattii cinaa dhaabbatan hedduu qabna. Har'as immoo nu faana jiru waan ta'eef akkuma duratti dubbisamaa ture waan itti dabalanis fakkaatu ija keessan ilaalaa jiru waan ta'eef kan akka Piroofeesar Bumaddiin faa kan akka obbo Sayyid Daamxoo faa nu faana jiru akkasumas obbo Emirruunis jiru kanneen kan narraa fagaatanii maqaa isaanii waamuu hin dandeenye hedduudha kanas jirtan waan ta'eef hirmaannaa keessan akka cimsitan isin gaafannaa. Gurgurtaan lootarii kun ifatti banameera jechuudha. Maarree unkaa harka keessan irra jiru guuttanii akka gara keenyatti ergitan kabaja guddaan isin gaafanna. Kun amantii kamittuu taanaan kan jajjabeeffamuu fi hojii eebbifamaa fi hojii bara baraan seenaan akka nun daganneef dhaabnee tarru waan ta'eef irratti hirmaadhaa isiniin jenna. Seeneet Gizaachoo jedhamti waan isheen as dhufteef hin beeku seenu maalinni kanan arra as dhufeef lammiilee keenya naannoo Sumaaleerraa haala sukkanneessaa ta'een buqqa'anii dhufan deeggarree lootarii Lammiin Lammiif jedhu kana immoo binneet deeggarsa lammii keenyaaf tumsuu qabnan jedha. Dhaamsi kana caaleen jiru. Dhaamsi kana caaleen jiru. Phaawulos kanneen dhunkaa guutame fidee dhufeeraa itti fufnu jechuudha.